Me video kana ilaaluu litaa deebinu. Ilaalati komentii jala garuu yaada keessan naaf ka'a. Warreen akka kotaa jabdanis jiraachuu maltu waan taataniif. Amma daffaran Yesuusin fudhuun jedhu fani. Nuti inni beeknu Yesuus jedhama. Dhaan kaa maqaan isaa. Maaliin kaa? Maaliin kaa? Yesuus jechuun fayyisaa yookaan qoricha jechuudha. Yesuus jechuun immoo kan suusii jechuudha. Kanaafuu kan suusii hin barbaadnu miti. Hin barbaadnu si? Akkuma isin argitanii hin qaanofneen nama qaanessiteedha Oromoo. Ani mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo bakka bu'as jedhee nama dhuunfaan kun. Barsiisaadha, lallabaadha, waan inni saba kana barsiisu dhaggeeffadhaa. Kun jibbi amantii biraarraa qabaachuun jibba obbolaan biraarraa qabaachuu wanta biraa. Iddoo aarsaa iddoo Waaqayyootti argamutti nuti Yesuus malee Yesuus kan jedhamu hin beeknu jechuun salphinni kana caale tokko hin jiru. Caaffanni qulqullaan afaan Oromoodhaan barreeffame Yesuus jedha hunduma isaanii. Ilaalaa dhaqaati seenaati. Kanarratti immoo jibba baay'ee barsiisa. Yesuusin fudhaan hin jedhu. Carraasa argattee Yesuusin fudhachuun carraa guddaadha bar. Dhugaadha akka haaraatti Yesuusin fudhachuu qabdaati. Yesuusin hin beektu. Ani Yesuusin malee Yesuusin hin beeku. Salphinni kana caalu hin jiru bar. Afaan Oromoo fi afaan Amaaraa erga ta'edha. Taa'ii dubbisi caaffata qulqullaa. Barsiisuudhaan dur. Waan hin taajjabe tokko immoo sinittan himu. Warri jalaa ameen dhanii ililchan sun nagaa qabu garuu. Nagaadhaa sin garuu sin nagaadha ka. Mee dhugaa jedhaa sin nagaadha ka. Qalbiin keessan fayyaadhaa garuu. Waan inni barsiisaa jiru garuu sinii galeera. Jibbanni lallabaa jiru garuu sinii galeera. Yesuus isa kamirraa jibba dhagaa jirtu sin. Caaffata qulqullaa isa kamirraatii jibba barachaa jirtu sin. Itti yaaduu qabna yaa saba. Itti yaada. Mul'atee utuun isin dogoggorsaa jiru. Mul'atee utuun isin xiqqeessaa jiru. Mul'atee utuu maqaa isin balleessaa jiru. Ameen jettanii gaafa fudhattan salphinni kana caalu tokko hin jiru. Barsiisaa wangeelaa ta'ee garuu saba dura dhaabata. Arrayyuu warreen akka kanaa Pheenxee keessas Ortodoksii keessas amantii biraa keessas danuu jiru. Sirraa'uu qaba. Warreen amantii Ortodoksii hordoftan hundumti keessan barsiisota akka kanaa isin xiqqeessan maqaa keessan balleessan kana ofirraati ifachuun dirqama keessanii. Of keessaa baasuun dirqama keessanii. Sababiinsaa maqaa keenya osoo hin taane maqaa keessan xiqqeessaa jiru. Maqaa keenya osoo hin taane maqaa keessan balleessaa jiru. Laphee keessan jibba akka baatus hin barsiisaa jiru. Ollaa keessan duukaa hawaasa duukaa akka isin hin jiraanne isin taasisaa jiru. Kanaaf ofirraati ifachuun of keessaa baasuun dirqama keessanii.